Jaalalleen koo durii ollaa koo galtee. Jaalaluma deeti lakkana na gubdu. Jaalaluma deeti lakkana na gubdu. Silaa murtii beekee waasilleen daararu. Waasilleen daararu. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Namoonni viidiyoo nati hojjettu nu dhaqqabaan jiru jettanii naaf barreessaa jirtan jalqaba viidiyoowwan dhaggeeffattan laayik godhaa. Lammaffaa immoo mallattoo sabskiraayibii maddii kan jirtu all notification kan jettu tuqadhaatii yeroo yerootiin akkuma lakkifameen isin bira gahaa. Kallachumaan gara seenaa guyyaa irraatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Jaalaluma deeti lakkana na gubdu. Jaalaluma deeti lakkana na gubdu. Silaa murtii beekee waasilleen daararu. Waasilleen daararu. Jaalalleen koo durii ollaa koo galtee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1-12tti maatii koo bira taa'een ergan baradhee booda Yuunivarsiitii Kolleejjii Riifti Vaalii seenees digirii jalqabaa kiyya barnoota akkaawuntingiitiin baradhee xumureera. Dabalataan digirii lammaffaa achuma Yuunivarsiitii Riifti Vaalii irraa barnoota biizines adiministireeshiniin baradheen eebbifameera. Yeroo ammaa kanatti hojii qabadheen fuudheen ijoollee 2 horadheen manas ijaarradheen konkolaataa manaafis hojiifis naaf ta'u raayid jedhamee biyya keenya keessatti kan beekamus qabaadhee magaalaa Shaggar keessaa jiraachaan jira. Waaqatu har'a nama na godhe malee ani nama gaariin turre. Ijoollummaa kootii kaasee jal'ina wanta namni jibbu malee hojjechuun gochuun natti hin tolu. Barnoota koo kutaa 1 kutaa 2 yeroon baradhu barattoota daree koo jalaa kobbee, dabtara, akaayii, daabboo fidatanii dhufan jalaa na ta'a. Yoo akka tarii ta'ee otoo natuu barattoonni na arganii na qaban barsiisaattis yoo ana jalaa himan barataa barsiisaatti na jalaa hime yookiin nan buruqsa yookiin immoo udaanshee nyaachisaa. Yeroon kutaa 4 kutaa 5 gahummoo sadarkaan balleessaa kiyyaa ol dabalee gabaa keessa deemuun namoonni wantoota garaagaraa gurguran yoo fuula isaanii achi galagalchan suuxa jedheen waan gurguran jalaa hateen badaam. Kanaan gaafii nan qabama gaafii immoo naaf milkaa'ee hateen jalaa badaam. Yeroon barnoota kutaa 7 kutaa 8 baradhu immoo achuma gara gabaa deemeen namoota gurguddoo kiisii isaanii keessa seeneen nan hata nan buta milaaciidhaan giphii qabattoo sabbata fi kanneen kana fakkaatan kutuun waan qaban jalaa nan hataam. Kanaanis gaafii nan milkaa'a gaafii immoo qabameen mana hidhaattillee dabarsanii na kennum. Hangan kutaa 9ffaa gahutti maatiin kiyya dhalli keenyi gonkumaa waan akkanaa hin raawwatu jedhanii naaf mormu turanii. Haa ta'uutii garuu kutaa 9 ergan gahee booda sadarkaan balleessaa hanna kiyyaa ol dabalee mana namaa cufame suuqii biiroowwan garaagaraa hiriyoota koo waliin waltaanii cabsuun waan keessa jiru baasnee gatii salphaadhaan gurguruun umrii kanatti kan eegalle araada, jimaa, tamboo fi kanneen kana fakkaatanitti maallaqa arganne finnaam. Yeroon kutaa 9ffaa baradhu akkanuma piriintarii mana barumsaatii qormaata garaagaraa piriintitti godhan hiriyaa koo tokko waliin hannee qabamnee barattoonni nu arganis nutti murteessanii mana hidhaa gaafa gallu haatiif abbaan koo obbolaan koo wanti narratti dubbatame hundi dhugaa ta'uu mirkaneeffatanii yeroo sanarraa kaasee abbaan koo dhala koo je'ee nan dubbisu haadha koo qofaatu na waliin rakkachuu eegalee. Kanaan hanga kutaa 12 xumurutti maatii kiyyas ganda aanaa namoota naannoo koos hundumaa miidhaa hataa butaa eenyummaa kootoon taane gaaddidduu kiyya hanga sodaatanitti qe'ee jeeqaa ta'een baradhee xumuree. Qormaanni kutaa 12ffaas naaf hin dhufne ture. Sababiin isaa immoo
barnoota sin danda'u. Daree seeneen barataa cimaa biran taa'aa kan maatirikii kutaa 12ffaa garuu hatuuf naaf hin milkoofne. Kanaan akkan baradhuuf maatiin koo gara magaalaa biraatti waa hundumaa naaf guutanii kanfaltii barnootaas natti kennuun na eegalchiisanii. Haa ta'utii garuu ani barnootas hin galmoofne waan biraas barachuun eegallee. Maallaqa maatiin koo naaf ergan Jimaa, Tamboo, araada garaa garaatti fixuun eegalee. Maallaqa waggaa tokko maatiin kiyya naaf erganiinis homaa otoo narratti hin beekamiin bifa kanaan hin xumure. Waggaa booddee mucaa ollaa keenyaa tokko haati koo fi abbaan koo waliin barattu mitii yeroo ati dhuftu maaf hin dhufuu jedhanii yeroo gaafataniini lakki waliin hin barannu jedhee deebisee fi icciitii koo narratti baranii. Abbaan koos kanaan booddee mucaa kanaaf meezoo tokko hin kennu jedhee nagatee. Haati kiyyas yoo ni baratta ta'e kanfaltii isaa anatu dhufee siif kanfalaa, kanaan ala lakkii jette isheenis garaanatti jabaattee. Si'a kanagaa magaalan jiru keessatti wantan nyaadhu, wantan dhugu, wantan gatii kiraa kanfalu dhabeen rakkachuu yeroon jalqabu gabaa bakka namoonni walitti qabaman deemeen kiisii yookiin immoo giphii seeneen hatuun eegalee. Jaalaluma teetii takkana na gubdu. Jaalaluma teetii takkana na gubdu. Silaa murtii beekee waasilleen daararu. Waasilleen daararu. Guyyaa tokko garuu haalli hanna kiyyaa hanna gowwaa ture. Araadni yookiin immoo suusiin sammuu koorra ba'ee of wallaaleen gara naannoo namoonni walitti qabamaniin deemeera. Fageenyaanis korojoo ishee bantee kaardii moobaayilii abbaa qarshii 15 bitattee qarshii 100 kennitee qarshiin 85 otoo deebi'aafii jiruu nan argee. Otoo isheen kaardii sana haqxee guutaa jirtus haalas homaa sotoon ilaallatiin korojoo ishee keessaa harka koon galchee. Mucayyoon kun battaluma na argite. Hattuu jettees nan qaanessinee. Harka koo fi korojoo sana walitti qabdee maal barbaaddee jettee na gaafatti. Anis wantan ittiin ciree nyaadhuun dhabee jedheen isheetti hime. Korojoo ishee keessa seeneen maallaqa deebifattee harkaan qabeen ture. Kanaan isheenis cireedhaaf meeqas si barbaachisaa jettee na gaafatti. Anis 10s 20s 50s jedheen akka sodaaf hollannaatiin itti yeroon dubbadhu maallaqa harkattiin qabadhe hodhu fudhu jettee naaf kennite. Gaafan lakkaa'u qarshii 85. Kanaan duratti gaafa hatee qabamu kan irraan hates hiriyaa koo ta'ellee kan na waliin hatellee akka irratti hin beekamneef daandiirra deemaan xiqqaa guddaan hamma danda'u na rukutee na bira darbaa. Guyyaa kana rukuttaa otoon eegaa jiruu mucayyoon kun maallaqa kana naaf kennite. Anis deemeen maallaqa kanatti wantan barbaadu hin goone. Irraa fagaadheen dhokadheen eessa akka seentu eessa akka galtu nan ilaale. Mana ishees ergan baree booda gara araada kootti hin deebi'e. Kanaan guyyaa kanarraatii kaasee mucayyoon kun qalbii kiyya hattee manas bule daandiirras bule waa'ee ishee yaaduun hojii natti ta'e. Hangam kashlabbummaan kiyya araada garaa garaa hanna guutummaa guutuutti qabaatus waa'ee dubartii garuu homaan beeku. Otuma kanaan hin jiru guyyaa tokko baay'ee yaadeen ganama gara mana isaaniin deeme. Isheenis Rift Vaalii baratti. Fageenya meetira 5 kan hin caalleen duuba ishee irraa fagaadheen deemuun eegale. Kanaan isheenis akka tasaa duubatti galagaltee gidduu kana naannoo kootti si argaan jira. Wanti narraa fudhattu kan si hafee jira moo ani nama na hordofu hin jaalladhu jettee natti dubbatte. Anis itti siqeen si hordofaan jira miti si ilaalaan jira jedheen deebiseefi. Kanaan isheenis namni takkaama nama ilaalaa yoo na ilaalte guyya meeqa na ilaaltaa jettee naaf deebiste. Anis deebiseefiin hangan si quufutti yoon si ilaale rakkoo qabamoo jettee naaf deebiste. Haasoo keenya kanaan eegallee balbala Rift Vaalii geessiseen maqaa ishee natti himtee maqaa koo itti himeen walirraa adda baane. Dhaladheen hanga guyyaa kanaa gammadeen hin beeku. Bulees akkanuman gaggeesseeni. Gaggeessuu qofa otoo hin taane gaafa barnoota irraa deebitus eegeen gara manaatti deebisuu eegale. Kanumaan otoo jirru otoo gaaffii jaalalaa
hin dhiyeessiifiin baatii 3 lakkoofsisee. Kanaan isheenis guyyaa tokko ati maaliif na deddeebistaa? Kaayyoon ana waliin ta'uu kee maalidhaa? jettee na gaafatte. Karaa waan naaf banteef sitti muu sodaadheen malee gochaati naaf gooteen si jaalladheeraa, laphee koo boojiteettaa jedheen isheetti hime. Yeroo kana isheenis atoo nama rifeensa maraa deemuu, fooliin tamboo, fooliin jimaa afaan kee keessaan bahuu, otuman kan kee ta'eyyuu nama akka keetu mana dhaabaayii jettee naaf deebiste. Yeroo kanaanis ati qofa kan koo ta'e malee jimaa tamboo hanna dhaabuu miti, quba kee tokkoon utaalaa deemaa jiraadhu otoo naan jetteeyyuu nan godhaa jedheen isheetti hime. Yeroo kana isheenis quba tokkoon naaf deemuu dhiisiitii amala kee kanarraa tasgabbaa'ii yeroo sana mari'annaa jettee naaf deebiste. Kan nama ajaa'ibu dur maallaqa hiriyoota koorraas hateenis fira ta'etti bilbileenis nan argadha. Guyyaa 2 moo guyyaa 3 tamboo jimaa hanna dhaamnaan giphii kiyya keessaa maallaqa nan dhabee beeluudhaan rakkachuun eegalee. Kanaan kanan bilbileen beekne abbaa kootti bilbileen hanga yoomiitti garaanatti jabaattaa, beeluudhaan du'uuf hin jiraa jedheen isatti madhee. Yeroo kana abbaan koo kannaan jedhe ani jimaaf tamboof maallaqan kanfalu hin qabu, si gargaaruu miti, duute otoo naan jedhaniillee akka abbaatti otoo hin taane akka nama fageenya irratti jirutti awwaalcha kee gaheen deebi'aa, dunkaanni kees balbala koorran dhaabbattu jedhee natti dubbate. Yeroo kana ani hagam maatii kootiin akkan jibbame ofumaaf na jibbisiise. Abbaan dhala koonaan jedhe hagam yoom miidhedha hanga kanaa garaa kan natti jabaatus jedhee yaade. Kanaanis beeluun manumaayyuu na baasu waan dadhabeef guyyaa 2 mucayyoo bareedduu kana otoon gaggeessiin hin hafe. Manni ani keessa jiraadhus daandiima mana barnootaarraa dabartee deemtu waan na ta'eef mooraa keenya rukuttee seentee balbala koo dhuftee maal taatee jettee na gaafatte. Anis waantan ta'e isheetti hime. Qarshii harka isheerra jiru 300 naaf kennitee kireeffataan mooraa keenya gaafa gadhiisu dhuftee galtaa. Gidduu kana kan gadhiisanii jiru gatii kiraa kan fuudhu ana waan na ta'eef bilisaan na bira jiraattanaan jette. Kanaanis maallaqa naaf kenniteen nyaata nyaadheen lubbuun natti deebite. Dur maallaqa 500s 1,000s yoon argadhe narraan bulle qarshiin 300 gara torbee 2 nu ga'e. Nyaata firfirii qarshii 10 bakka tokko immoo qarshii 8 nyaata gosa gosaa yookiin immoo bayyaa'inetii qarshii 12 bakka tokko immoo qarshii 15 nyaachaa yeroon dabarse. Jaalaluma teeti daggana na gubdu, jaalaluma teeti daggana na gubdu, silaa murtii beekee waasilleen daararu, waasilleen daararu. Baatii booddees akkuma jette kireeffataan mooraa isaanii gadhiisee meeshaayyuu hin qabu waanuma hin qabu fudheen mooraa isaanii seenee. Mucayyoon kun itti gaafatamummaadhaan gatii mana kiraa kan funaanu isheedha. Baasii mana keessaa nyaata dhugaatii maallaquma kanaan dandeessi. Haatii fi abbaan ishee lamaan isaaniiyyuu hojjettoota hospitaalaa fayyaarra hojjetu. Obboloota 3s gara biraa ni qabdi. Haa ta'uutii garuu cimtuun mana sanaa ishee waan na ta'eef itti gaafatamummaan guutuun isheerra jira. Kanaan booddee yeroon fulbaanaa yeroo ga'u maaliif barnoota kee hin barattu jettee na gaafatti. Anis rakkoo maatii koo waliin hin qabu yeroon beeksisuu fi kaffaltiis nyaatas dhugaatiis anatu si danda'a, ati qofti gara amala kee duraatti hin deebi'inii jettee na kaksiiste. Jaalala addaas waliif godhannee anis baay'een jaalladheeni, isheenis baay'eetti na jaallatte. Amalli kiyya 100% akka sirratuufis mana amantaa akkan deemu na barsiifte. Barnoota amantaallee ishee waliin akkan baradhu na taasifte. Waggaa 2 gara biyya keenyaatti galeen beeku. Haa ta'uutii garuu guutummaa guutuutti nama biraan ta'e. Baradhee xumureen na haa arganiif eebbaaf haadhaaf abbaa koo obbolaa koo waame. Isaanis ajaa'ibsiifatanii maallaqa maaliin baratte moo amala keemaan barattee xumurte jedhanii yeroo na dhiphisan, gaafa eebba koo mana amantaatiis wanta na eebbifamuuf eebba sanas arganii haati kiyyas abbaan kiyyas gadi jedhanii sagadanii waaqayyoof galata galchanii. Anis guyyaama kana kanaaf kan na geesse kan na barsiiste jaalallee kiyya haadha manaa koo gara fuulduraa
elaa baraa jedheen jaalallee kiyyaanis waliin barsiiseem. Kanaan natti gammadanii biyyas galeen sagantaan eebbaa nuuf raawwatamee gara magaalaan baradheetti gara jaalallee kootti deebi'eem. Yeroon ani eebbifametti jaalalleen koo hojii qabattee naannoo baatii 4 lakkoofsifteetti. Dhiyoomatti waan argatteef anarraan fagaanneen waliin yeroo gaarii ho'aa bareedaa hawwataa dabarsinaam. Jaalala dhugaa nuffii muffii hin qabne waliin dabarsinaam. Mooraa tokko keessaa waggaa 3 ol waliin jiraannus wal dhungachuun ala garuu dabarree waa biraa keessaa seenneen beeknu. Kun kan ta'u gaa'ela booddeedha jettee sarara diimaa narra keesseetti. Kanaan utuma jennuu baradhee waan hin fixeef hojii barbaaddachuun eegaleem. Magaalaan baradhe keessatti gonkumaa hojiin naaf milkaa'uu dideem. Akka carraa CV kiyyaa namatti ergadheen waajjira tokko keessaa beeksisni bahee nagalmeessanii baradhee xumureen waggaa 1 fi baatii 2 booddee hojii kanaan seeneem. Anis isheetti kanaa ol maxxantuu sitti ta'uun barbaadu haala mijeesseen ofitti si fudheen seera qabeessaan wal fuunee waliin jiraanna jedheen ofiis imimmaan dhiigaa isheenis imimmaan dhiigaa dhangalaasaa walirraa adda baaneem. Hojiis qabadhee halkaniif guyyaa walitti bilbillaam. Jaalalli keenya ammayyuu jaalala ho'aadhaam. Haa ta'uutii garuu ofitti ishee fudhachuuf har'a bor otoon jedhuu sodaa miindaa kiyyaan qaala'insa jireenya magaalaa Finfinneen bara dhufu otoon jedhuu waggaa 3 lakkoofsisneem. Turtii waggaa 3 booddee garuu jaalallee koo waliin walitti bu'uu eegalleem. Ani umriin koo deemaa jiraam yookiin na fuudhi yookiin immoo na dhiisii jettee jala murtee na gaafatteem. Anis gonkumaa si dhiisuu hin danda'u jireenyan amman jiraachaa jirutti immoo koottu siin jechuun natti ulfaataa ofiyyuu jiraachuun natti ulfaateeraa jedheen deebiseefi miindaan argadhu baay'ee xiqqoodhaam. Gaafan baasii dhabe yeroo nanitti piyaassaaf aaskoo gidduu miillaan halkan deemuu eegalu nan qabaam. Waggaa 3f baatii muraasa yeroo fixu oduu gaddaan dhagaheem. Jaalalleen kiyyaa veelloo uffattee suura ishee feesbuuk irratti maxxansiteetti. Dhugaa jedhee fudhachuuf natti ulfaateem. Galgala gaa'ela ishee nagaa gabaabaa wal gaafannee sin jaalladha jennee bilbila cufanneerraam. Wanti uumame diraamaa natti fakkaateem. Anis akkuman argeen wantin arge maalii jedhee yeroon gaafadhu kan ani jaalladhe si'i, kan gatiin itti kanfalees si'i, kan na fuudhuu hin dandeenyes si'i. Waggaa amma kana si eegeeraa milkeeffachuu hin dandeenye. Umuriin nagataa waan na jiruuf wanta argite abjuus diraamaas miti jireenya kee barbaaddadhu. Laphee kootiin garuu yeroo kamuu sin jaalladhaa jettee naaf deebisteem. Yeroo kanatti ture qalbiin koo kan cabeem. Araadan duran ture keessaa bahuu kootti kanan gaabbeem. Baatii 2 hojii dhaabeen gara jireenya koo duraatti hin deebi'eem. Hojii dhaabde jedhamees hojiirraan ari'ameem. Harka haadhaaf abbaa kootti hin deebi'eem. Booddee irratti maatiin koo guutuun waantan ta'e na gaafatanii torbee tokko mana koo turanii na gorsanii deebi'anii. Anis eega isheen heerumtee jireenya qabaachuun na barbaachisa jedheen jaalallee gara biraan qabadheem. Jaalalleen koos hojii bakka gaariitii qabdi tureem. Biirooma isheen hojjettu keessaa akkan galuuf haala naaf mijeessitee galeen wal kaadhimmannee gaa'ilaa waliin dhaabbanneem. Ijoollee 2 akkuma horadhettis mana ani biteen keessa jiraachaa jiru maddii jaalalleen koo duraa abbaa manaa ishee waliin kireeffattee guyyaa har'aa kanallee jiraachaa jirtiim. Hanga har'aa miilli koo ishee baqataam. Karaa gadhiiseefiin deemaam. Baay'een ofitti qaana'aam. Hangamis gaa'ela koo ammaa jaalladhus haa ta'uutii garuu jaalallee onnee kiyyaa jaalallee koo duraa bira jiraam. Haadha manaa koo maddii ciiseen halkan otoon ishee waliin gaa'ela koo dhaabbadheera ta'ee jireenya akkamiin jiraadha jedheen nan kaasaam. Ijoollee ishee yeroon argu tarii ijoolleen kunillee kan kootiin jedhaam. Miira walitti bu'aa jeeqamaa keessan jiraam. Al takka immoo na aarsuuf jettee ollaa kiyya ta'e jettee kireeffattee kan galtee jedhee sofin gaafadhaam. Garuu sharri yaaduu kan beeku ana malee ishee mitiim. Mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan otoo isin ta'ee dhukkuba yaaddoo akkanaa akkamittiin dabarsitu? Yaada keessan naaf qoodaam. Ana obboleessa keessan shaggararraatiim. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Jaalaluma teeti daggana na gubdu. Jaalaluma teeti daggana na gubdu. Silaa murtii beekee
Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aarraatti illee waa akka barattan waa akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Seenaa barnoota asoosama gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.